barsiisi. Liinaan tawaan san barsiistee jaarsirratoo jetti jaarsitoo deebitee ta'u. Aboo wanni ati bartu waan karoora qabdu waan yaadaaf qabdu barta waan yaadaaf qabdu. Aboo saayimni dhagaye. Aboo namni saayima bada duraan isatis saayima bada. Namni saayima bada ati gaafa gartee Abdallaa wajjin deemtee Abdallaan siin fuuse geeni maal jee jaartiin ta'e gaafa san irraas shakkoo eegalte. Osoo gaafa san gartee Abdallaan niin fuudha jee maal joosan ati galatee hubaateeti. Lal ati bultiin ta'e nagaan oguutu wanni karooraaf qabu namni dalaga. Wanni sun karooraaf gaariidha irratti siin gootan sun tasii Abdallaan gootu suni karooraaf gaariidha. Fudhatamanii qabdi. Osoo haatiin immoo mana jirtu haadhiin immoo ala baasanii niin fuudhan taati. Akkasiin dubbiin tartiiba qabdi hin jirtu atis gaafas dhaggeeffadhu. Isiin kuttee haara saniin. Seeni. Mana. Seeni bana jiraati. Seeni yoo. Maali? Seeni. Oh, kota imesma. Tayar lesu. Baru jadi. Mali? La, cun semua berbeda. Bagara gaya nufte kalisya. Hani dalaga jiru na yam der mali. Dalaga saya dari jauh se. Satu sama ka. Ay, buat randa. Coba deh untuk ada sih. Wajib tahu itu kiro. Intel deh, masya Allah, itu gawa. Dulu dah ada, sudah ada. Hah? Kali macam berbaju cara orang tak pernah menjadi roti. Ati mana wis? Ada kan sudah lah, kan tuh kan sudah nala tahu sih, kau sih kau mana pakai ti. Ada nama memang sudah nala tahu. Tiga, akan mesti mencoba berit dan boleh sekali jalan ke divte, daya mesti kau tanah, daya mesti kamu kita hati mesti hati. Mencoba tiara kali mana ada cinggur tuh hati, hati mau apa kau tuh? Jika nak dubi ada bahasa dia aja pada aman. Adi jadi kan dia kawan jitu beda. Aywa, gara itu gara wan jenet tiada baru dia kasih tiap buka. Jarti di mana dulu kamu tu? Jarti nggak buka di mana dulu tu? Yo abah itu dulu sana, abah itu dulu. Yo ada image tanah full mana isi mana sih tinggal jam? Tak kaji. Yo ada wale jar saya ame. Rakko isi kaya benda? Amma selaga akas waktu tu kalau jenet tile dubbi jarti gulan terate asoni. Tunammo di masa ni dimmi tu kunamma dimma gartee ala bee jiru dimma gartee miidiyaa hawaasaa kan irra deemu jiru san gubbaadhaan dhimmi kun dhimma kiyyaa beekamaa amma qofa osoo hin ta'in nama biraatti hojii ol qabatti dhimma kana asittis mana kiyyatti haasofitanii asitti haasofitanii tokkuma mushi dhimma jaarsaa jaartii gartee ta'uu ulaa cufatanii gulantaa irratti haasofsanii miti jaan waan kana jalaa kaasitee gubbaatti naamtee jirti. Quba qabdan gaa akkaan keessa jiruuf waan ta'u lukkuu jiraas ni beektu. Wanti siif teessoon duuba waan naayamu barbaachisu. Waa waan si barbaachisu. Iya, isi waan si barbaachisu. Dirqama si barbaachisti. Isi wajjin egaa waan hunda haasee fite boodetti akka nama tokkotti jaalala tana beekadhu sumaa qabana fakkaatti bara. Jechuun of sitaan qabu fuudhaa booda irratti haasofna. Lakki isiin tun jaalatee jibiti garuu sirraan baasu isiin jaalatee isiin diyyoo hojjette suni waan akkamii toltumaa ciqee isaa maal argatte? Toltuu miti guutuu si wanni isiin hojjette takkaallee wanni hanga firii taafee takka wanni gaarii keessa hin jirtu. Taakka naan jii. Sana immoo akkuma jirutti waan kana gaa akkaan ta'eef akka malee hin ta'eef hojjedhe didi. Hiigaa har'a gaa fakkeenyaaf waan kana itti sheenawee gara rabbiitti illee gara gareeniin ta'uu badda. Jaarsa kiyya kanallee gartee anaatu itti balleesseeti. Dhiifamaan gaafadhaa badiin tiyyaa akka feetan na godhaadhaa jette ayyaa. Mee akkam godhan? Bakka dhiifamattis wal dura hin dhaabbanne. Taakka. Bakka badii fudhachuutis fudhattee. Lama. Bakka itti wal dura dhaabbannee jira. Hayyee. Aniin kun na bara obboleeyyanii qaba saahibanii qaba. Akiiti. Amma jaartiin tuni ani jaartiin saahiba kiyyaan hin tolle saahibni kiyya irraa hin gammanne obboleeyyiin kiyya irraa hin gammanne ambicha ammaa fi mana keessa gammanne. Maaliif yoo ta'e kana jechuun ani jaartii kophaan qabu. Hayyee. Niqaan kophaa irraa qaba malee. Hayyee. Haqaan kophaa irraa qaba malee garuu wanti akka saahiban kiyya barbaachisu. Dirqama isaanii badii isaanirra daleeteeti yookaan immoo isaan miiteeti anaanuu sababa saniin waliin mufan. Maa kana gootaa maa kana daleeteedha naas irra dabalte. Yoo isaanii dhiifama gootee isaan itti fayyanii ani itti fayyan fayyu. Haroollee kiyya kana waltinee. Guyyaa daqeeti. Amma asirra gaasiin gaafadha. Ati maantana dhugaan amma saahiba jecha gartee miti saahiban ta'e jaartii dhabdi. Garuu saahiba akkasii ni qabda. Dhaabbu si gaafadha. Dhuguma sanitti ati immoo saahiban kiyya fakkeenyaaf saahiban kiyya kana jechaan akkana dhabeeti. Yoo saahiban kiyya san dhiifama gaafatte malee ani sitti hin fayyadu. Mee saahiban akkasii kan gaafa rakkoon si cinaa dhaabbatu kan gartee rakkatu si gargaaru kan beelootu si kutu kan rakkoon itti rakkoo isaanii
arraan tana rakkoo tana sochii gootoo jiru arraan tana manuma kee keessatti ija harkattuu dhabduu agawuu jiru tana fakkaatti. Akkasuma akkasii miti. Ija mee saayibboottan keessoo rakkoo tana si jala deemanii maaliif rakkoo tana wajjin furan ayyee ati isaan kana acha fakkeenyaaf. Walitti nageenya hin qaban walitti nagamummaa qabaachuun waliin nama dhiyeessa. Dhageeffadhu siifin maati. Isii wajji waliin nagee qabaachuu dhiisi. Si wajji nagee qabanii bire. Gisee jaartiin teetan dhuftee fakkeenyaaf dhimma nageenyaa kanarratti fakkeenyaaf gartee miti. Nagee barbaaduudhaaf deemtu isaan kun ati isii leecha fakkeenyaaf isaan siree dura dhaabbatu gurtaa bire. Aboogaa jaartiin teetun fakkeenyaaf dharaadhaa balleesseeti. Eega balleesseeti waan kana gartee miti sun tun rakkoo tana walumaan nurra fiddeeti. Hayyee waan kana walumaan furmaatti barbaanna jechuun isaan qabdi. Waraa kana immoo saayib akkasii illee akkan qabna dhugaatti hin hakke. Saayibboonni dhage narraa fixate yoo. Yusuf waan kana hunda naan mudatee argee bara. Taakka narraa baase waan. Dubbiin ogaa haasaarra dhuftee xiqqaatti malee bare wanti taate wanti narra geessu waan guddoo bara. Waan guddoo. San keessaa akka kana guddoo kana hunda haala kam keessaa akka isaan na baasanii sanaaf beeku. kana hunda keessa ilaal nin beeku dhugaadha yeroo takka takka. Quban qabdu dachaa hin jirtu. Naa gala fannisa. Naa gala mira kaate keessa jirtu naaf gala. Hin miidhamne sin jenne bara. Ni siis hin miidhan jenne jaartiin ta'e. Jaartiin ta'e waan badiitti lafa namti fineen sin jee. Garuu immoo quba fi kana ajaa'ee jaanii murayyaa maammati. Arraan tana qoyimee weensi gaafa daa'iti. Abdallaa Bilinaan hangam takka wajjin kan ammoo wajjin deebiin nagaa jiraachuu hin jiranii. Tanoo bitaa deebisi. Jiraachuu jiranii bire. Dubbiin teessan isaanis irra fakkootu ni jirti. Ijirti. Jaartiin osoo jaarsi mana jiruu kaatee dhiirri biraa jala kuttee hangaama qaballees taatee firgaa taatee fugaasan haala tokko jaabbee haa beekadoon. Si galtee namni yeroo ammaan tanaa baluu gufatee naan caccabee jaarti. Hayyee kuttanii bultaa jala kutte gaana buleessu bargaa namni yaa mucataa waa hedduu laal gurri alaanu guddaadha buleeyyan kiyya qaaniidha. Nutummaan waan hin taanes waan haaree numarraa dhaga'u aadaan jirre nurraa dhaga'u laa. Wanni haareen hundinuu nuuf fida. La. Wal maraachuu nuuf fida. Jaartii obboleessaa galaa fudhachuu nuuf fida. Jaartii gartee dhaltee ammoo duun jiituutis wal jalaa gabbaasanii fuudhuu nuuf fida. Obboleessu ayibiidha obboleessu gurri alaanuu guddaa nutiin kun. La. Amma teetunis dubbii isaanii sana jabduudhaan bitee jechuu barbaadetti. Ammoo leelluu waan badiitti lafa nan bifne walaakin ammoo isaan sun warra akkas wal godhe sunu nagaan ol deebaniiti boleessu dhiifama olii godhanii la bultii isaanii ogufatanii jiraa jiran. Arraan tana dhugaadha. Silaaleelloo isaan san dhiifama gaafachuun gartee waa badiin qabduuti. Atillee waan balleessine walaakin ammoo gartee miti xiqqoo waan sirraa hafee jira. Akka wallaala dachaasitti akka waan hin siimu. Kuni jechuun la kun jechuun maal beektaa? Namni jaartumatee tanaa yoo jaartiin jaarsaa wajjin waliin nagee qabaatte namni guutuun akkana sujuudee fi kabajaan isii kabajan ta'u waan biraati. Aboo akkasuma mire yoo si wajjin nagee walii qabaatte isummaan tunuu goobuu baaftee ilmoo si haattee baabaa kiyya hojjaa sanaa harka qabattee nama bira deemti. Yoo si wajjin waliin nagee qabaanne egaa ulaa gandaarra deemti. Awoo dhiiroo asin bira sokkuu deemti. Firraa gatee egaa jechuu barbaadati. Awootu dhiiroo ni eegan gadda. Maaliif osoo jalqabaate mana keessatti eega dhiifama si gaafatte isiidhaaf dhiifama gootee laa rakkoo jirtu san hundaa walumaan mudatte jetteeni wajjin deemtanii fitan. Warri har'aan tan akkas yoo kun hundinuu maal jira? Beekadhu bu'aa bee hallayyaa hundi haasa'u wajjin seenuti. Wal beenaas maama bareechinee wal beena nuti kun. Tanaa miista tanaa oliillee keessa dabarree jira rakkoo yoo taate beekadhu. Si galtee rakkoo yoo taate tanarra hamtuu meeqa dabarsine. Haa ta'u immoo garuu la as keessatti obboleessu ani bultiiti jenii dhoowwifadhaa taabaduu keenya haa facaatu. La hin jirtu daa'ima cuuqqee tanaa wajjin Abdallaa fa'aa dhiifama gaafachuu iddee Yusufa dhiifama gaafachuu iddee yaaboo akkasii miti dura mee ati toli isiif toli ati eega isiin dhiifama si gaafatte isiif toli titi eega wanni hundi mana kee keessaa gisee wanni hundi tolte booda obboleessu ta'alaatillee akkasuma tolti sin dibdu ammoo fakkeenyaaf hojii booda chaas hojii isiin hojjettuutu akkaataa namni itti walitti araaramu san nama hin taasifne. Maaliif jennaan Abdalluma duraan waliin nagaa qabnu kanaan naggara gajitee akka inni anuma kana qabeena uguun. Taasiftee dhamaaftee jechuun hin beeku si godhuu malee waan hojjetu. Hayyee kun hundi lafa isaanii kun nama madaan irra geessee miidhaan irra geessee wanni meeqa irra geesse buleessu. Osoo waan nyaatiin halkan meeqa bulee. Akkam akkasii goonu beekta. Laa minuu hin fadhuman. Hin barbaaddu? Hin barbaaddu? Takkumaan beeku. Hin barbaaddu? Boru deebitee nan gaafatu Maamad? Kalaas hin fedhu. Quuftee
Deebitee nan gaafatu. Isin boru ganama waan sanii deebite kan gaafsan irraa itti gaafatamummaa fudhadha. Ta gaafa sanii naaf fudhate itti gaafatamummaa. Summaa atummaan yoo sirra ga'eeoo ayyee itti gaafatamummaa fudhadhootu. Alhamdulillah. Booda maateeoo. Nan dhamamu. Boobar jilba kanaa gammaa mataa qabaanii akka ta'e akkaan itti akkas ta'e kan hin beekne. Sun akkasii mire. Baasee si garsiisuu hin danda'a. Shukran san waan dabarte barmaa makka keenya dhiifama inni goolamneeti. Anammoo waan isa Saboodhaan nama sammuu qabu, nama yaadu, nama ija qabu, nama akka namatti bobba'ee galuutu waan kana dalage. eenyu waan Nama san guutuuf hin talabideef. abula Akkas ilaa bakka sana ta'u. hanga akka nama tokkotti akka wallaala kiyyaatti jaartis tanuma taan naataateen fuudha beeka doon dhuga feetaa miti jaartiinis tanuma naataate tanaataate galtee miti namuun ta'e dhan jaaladhe namni jaalatu saayibboonni kiyya yoo na jaalatan jaartii fokkottu nan jabi anti dadhisan na jala jaalachuu qaban badduu sanis baduumina siitoo wajjin na jala jaalachuu qaban yoo na jaalatanii baanaa beeka duu kanan jaalanne waa'ee nan jaaladhatan gartee miti dhiisii yoo naan jandiisu ammallee leelloo namni si gibbisiisu nan dobboleessa kiyya ni jaalatte leelloo maasa akka jaalatu namaaf hin jiraattu oftaalee jiraatta babaa kiyya warri har'aan tana fakkeenyaaf deemi dhiifama gaafa dhadhuun suni dhiifama akkamii godhanii osoo siifisiinu naga walitti qabaanne fudhataman qabdu amma keenyaa jaartii enti qeesiin birraa Akkam ta'e jechuu qayyade ammatti karaa gabaabaa natti dheeressinaan hojiin qaba. akka eeywaa akkasii mire karaa gabaabaa yoo gartee akka wallaana dachaajitti wannan sin jiru taate qorii gartee nuti kun qorii waadaa itti qabna si galtee obboleessa kiyya dhuguma sanii sitti himan nallee jaalatu nallee jibbitus waan inni hin fedhe akka siin fedhan jaartii ta'e jalqaba irratti dhiifama godhiif mana galchi akka ilmoo namaatti eega gartee haate mana galchitee dubbii fitte boodatti tajara kaanii sun laaftuudha baabaa kiyya akka itti laaftuudha siif jaartiin ta'e gartee miti harka qabatanii mana dheetina obboleen kiyya aboo gaa waan dabarte dhiifama gaa'oo isin isaanis nagumaa wajjin jiranii beekadhu abdallaa billaan sunis godhatanii nagumaa wani isaan maanagee amma nattaa jiraatti jaartii harka qabatee tolchatti aboo dabarte gaa dhiifama gaafoo naa illaahi Akkasuma dhumte. ilaal yaafoo naa illaahi dhaan taphetta waan ta'u Ramadaan deemu jira ammas. aboo ramadaan dhufaa miti usa wajjin jireenya keessatti gartee miti namni hin balleessine hin jirtu si gartee Jireenya addunyaa tafanii. namni hin balleessine hin jiru sun dhiifama qabdu obboleessa kiyya jaartiin ta'e balleesseeti akka fayyadamna godhaa jettee hangaan hanganaatti namni eega akkana jedhe si galtee dhalaan gaafee kun dhubatee eega fudhatu akkatti namni gaa lakki hin balleessine siti balleessiteeti deemnarraa jee ariin jiru ani gaammas naa gortee yoom feene sammumaan tana naa himi dhugaa jirtu naa miti asuma naa dhiisiti ilmoo itti tanaa miti ilmoon asii qabattee ol hin deemtu ammaa mana kiyyatti ambiraan sira dhurgaa dhuguma sanii sitti hima Yoo boru isin hojii kanatti deebitee waati isin mana maatii yoo akka kiyyaati. Akkamitti gaafatamuu fudhachuu danda'a namarra nama akka isaanaasa nama akka isaati bara. aboo Namni tokko hoggaa dura waan tokko hin dalagu jechuun duratti namni sun sodaata ni qaba. Yookaan nama sodaatu nama kabaju ni qaba. kun bara makkaan sin jee bari isiin tuni rakkoo wanni isiin hojjetuun bara miidhaa irra fiduu malee bu'aa takka illee keessaa Namni tokko waan saniin tokko jechuun dura bara namni sun dandeeyaa qabaachuutu tursa bara. Dandeeyaa ni qabdi isin. yoo akkas taate bari Bara dandeeyaa ni qabdi. dhageeffadhu isin himaati yoo akkas taate jaartii kana gartee miti egaa jaartii waraqaatiin abbaa irra katabata baaba womaa irra katabattee gartee miti dubbisti dhugaan sitti himan baabaa kiyya mana keessatti tolii fiti jaartii ta'atummaan tolii fi achi booda isiin toluun isiin dibdu baabaa kiyya ifii daddabalii rabbiin sakka Tolii fi miti laal waan tokko jira. Ati amma saayimni kee tokko rakkate fakkeenyaaf naaf leelloo walii jallanne wallolle walii galuutti hin jirru isiin osoo na jala jirtuuf fakkeenyaaf mana kabiraa jaalatti. Ati aartee gisee hundi akkana gooti jaartiin isaa saayiba kiyya kana akkana gooti jettee dhalaa takka talafa jirtu hoo garte natti ni fiddamuun fiddu haala kanaan kan isii naaf isii waliin mufachuu dandeenya. anamma dhuga beekaa miti jaartii osoo jaartii qabu anamma kanallee hin godhan akka badillee jaartii anumaa deemee fidata malee ammaas tara uduwaan laallate naaf hin taatu maaliif jaartiin uduwaan har'a naaf fide boru uduwaan waan leelaa baas taate har'a naaf fiddi borusumaan leelaa baas hin taa'u ta'e anamma akka ollaa lafa yaatti sanii fudhadhu. Dachaas nama chaase. Ayyee kottaa asoosi bas. Nama chaase. Maammata maa agartee haasasa. Ittuma si deddeebisuun alatti sirraa fudhatu. Jaalatee osoo ta'e dirqama godhatee. Kanaaf ammoo waan ati godhuu qabdu murteessuu qabdu. Maamma keenya barane isaame leelloo keenya. Murteessinaan ni fudhata. Dhagaye maamma waan jechuun dhagaye isaame. Kanaan booda yoo deebite akkamii waan kana jee ta kanaan booda agartee miti rabbiin nu gartee wabbajii kanaa keessa hin dhaabu buleetii jira. Laal. Akka jette isa taraa dhibba takka wanii jettoo hin jirtuti. Rabbiin nu gartee walii badii akkanaa kana keessa waan akkanaa kana keessa gad deebisee hin dhaabu. Ati gartee nama ilmoo qabu. Ati daa'imni nama gartee ilmoo guddifatu jiru. Isin gadaa ifuma keessaniifu nama gadaa waa hedduu waliin harkutoo beekadhu. Akka sanitti
badii ta'e hunda rakkina waan hedduu isaa ibsu hin qabnu. Siif abbaan mana keetii ati dhiifa malee gaafatee nama jirtaar. Siif godhuu ide malee. Arrammoo gartee rabbi nurraa goola buutu amma kan nyaate miti. Akkumaan siin jeesan gootu. Tanamaa si yaakkisee obboleessa kee. Tanamaati miti yoo an tanamaa haa sababa godhu malee dursee wanti na sodaachise lubbuuti. Lubbuu teetira lubbuu namaan caalchiftu waa qara bisanii gaddeebin. Dura teetan nama taybii eegee tanamaa eegamu. Duuba akkas jedhee. Nama taybii eegee tanamaa eega ayyaa nama ifa malee nama amana dubaan ofii nama amana. Amma dhugaa himatti maama. Ifuu nama nere anu ofi maafu as deebi'ee nama amanuu dhiisi. Awwa dhageeffadhu. Maama dhageeffadhu. Maama dirra deddeebiin agartee akkamitti. Amma dubbii gartee. Sanii miti moo nama hin sodaateetu namaafis sodaata sanii bara akkasii bara. Amma sinaagalta dubbiin isa maama keenya dubbii keenya jedhanii kalaas. Kun hundinuu waan dabare maama keenya. Walaa kan kanaan booda rabbiinuu balaa akkanaa isheen raaqa boyti. Si galtee dabartee dhiisee abboleessa kiyya. Meeqa nama kana beekatu carraa hedduu kan taa'e. Takkarra lamarra sadi carraa kan dhedhee bilaalta ilma namaa kan balleessi hoggaa jeessi. Harkaan nama dooluu sosoo jaanime. Laa booluu sitti matee beekatu. Takkarra lamarra sadi carraa kana deetii fi aboo waan kanarraa taa'e. Laal aboo waan kanarraa taa'e. Hoggaa inni itti boodatti osoo gartee mushaakilli dhufnetti haruma nagayaatiin gartee miti. Eegi wal dadhabne gaafa dhuu keenya akkana gaawwee akkana waliin nuyyaatu waan jaamutu akka namni murtee akkana lafa kaata. Akkaan. Si galtee takkaa waan akkanaa galtee nagarree namni saayiba batee gaanii tanaas saayibbanisiitu waan kan hundaa labbaasee tadabarte obboleessa kiyya itti dhiisiti haadha mana keetii galtee dhiifama isii irraa qeebalee jetti. Si galtee daa'ima ta'ee fudhu jetti.